السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماهر كفونة أجيفة هردفتها وريني فيسبوك دكتور شرو بيت عن هردفتنا جاين كيسن بدادا كم جرتو جرتني بقى جراتن سنجتشا إردي بني كان دادا نكوته شبكة دا واي فاي بيجرو بيكتني جرا كورا جرونا كاي بي أربعة سنة عمتي شبكاني وباجي جرتون سنتي ما ميكوتا من كيسني كور كيسن كين فتاتي كوتا أكان يجوا بيجرونا من الدون كيسني بيكتو حركة لاتينا لايف ديك أمور ممكن كرم على جمر رايسين دبرسنا حالا يروتي في وانغويا سدي عرفان كان أرجيني أو مودا نوت إياه ركيس ولو ما قلت تقول ما قلت هن تساتين تاني ما إسني مولا لولي دبرستاني أكلتنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نموني الدون كيساني بوكسين مسنجرانا برايستاني بقى نجان قلتي جت نموني الدون كيساني مو صوبة فاجتو نموت تكوف مو بالبلكية بيسنا راني بو نموني الدون كيساني صوبة جتاني سي تاري صوبة ستولن دا عن silagat anu man kawante yom barbada cin safara yom barbada sin fawante rakon kawu ega woli magalati wanjuru hunda hatta kulkulumman isini fi mudemna kalatina warnu dawo charger tanaka share woli gotan kabajane singafan kan dura gose nulni torkin kute ture e data da wala karmatu ma sawu cita galala rakina data yote mo sadisa isa rabbun tunu adande ismale insha Allah woli dabarsa zena undi kesanu akuma sentanin share woli goda hanga sitti gati qosi isin afferaatu mayi kamatin isin kama beka una ana aduf abeta magala kes magala jimmarrai guya hadaga live kallati doctor kan sin dabarsa jiranu warri baga geessanu jechaa jirtan aamin baga biyyoo fi tigamu waa hunda caala gaa waa hunda keessa darfane guyyaa borummoo yoo rabbi jedhe yoo intarneetii gahaa arganne miila duwwaa deemee jira magaalaa keenya keessa miila duwwaa taznaannaa isiniif kanaan dura waadaa waan isiniif gallee jirra biyyi ormaa biyyuma ormaati rakkatanus qananees biyyuma ofii wayya jenneeti gara biyya keenya dhufu أنا أعرف أنا قال وأي هذا وتكلت وابريس أنا قال أفتح مندي كيسن أنا أعرف بيرس الآن شمرونس مندي كيسن مكان بسلام متى وقالوا بتشوتنا وأنا متزوجت كنا بيجي وأنا ما جمعتشيس والله لازم وقال سنتي متين بيجي وأنا ما جمعتشيس وأنا متولتس بكان وإن شاء الله قلت ذا لايف سنين دبرسان وانجر ولو دبرسان ما سيسينا gargarin banu ولي دبرسا شير ولي قلنا موني تونكي سنة توسنتني جتني بريدة تري باي إسا سينا ميال تكوي إثيوبيا جرا كيسوتي إثيوبيا جرا أولي فرنو بريدو سكامنا برا كيسن توانتو تو سكامنا أكاس سنتن كابجان سيدافن كماتيس جمان سانكان لما كيجرا غوتو سانتي مغاتي جمان مومي كاكاتي باي سيني مورا بغيا مرو نيه بركيچا ega data da kargasi wasati era sadaiqa 30 daqiiqa 40 saata ko dubbachuun jiru maay beeytani rakkisaadha wifi fiin jiru baay'ee tokko rakkisaa inni akka biyya arabaa suni naka biyya arabaa fispooniidhaan yookaan data yeroo tokko guutatee ji'a sadi fayyaa fayyadamtu hin jiru hin rakkisa basitti ana ofii kooti guyyaa dhaqoo meeqan fayyadam beektanii meeqan fite
akka biyya arbaa sana tan fayyadaman jechaadha. Gara birrii 500 waan akkasiiti yoo xiqqaate 400 ol ta'a kanaan fixee jiru jecha isaan maalaan duraan tun liivii seenan irratti cite lamaffaan seene kanaan ammas lamaffaa guuttadhe jechaadha. Kanaafuu inni akka ergasii tasa dubbatan hin jiru hangumti seentan walii daddabarsaa sheer walii godhaa hundi keessanii gurraa walii isin agawachuu barbaadani. Ana obboleessi keessan Shurbee Tamaam akkan Itoophiyaa guyyaa hadhaa magaalaa Jimmaarraa yeroo jalqabaatiif kan laayivii isin dabarsaa jiru. Irra deebi'uudhaan warri magaalaas taatan warri baadiyyaas taatan warri biyya alaas warri biyya keessaas hundi keessan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Dhugaa dubbachuu taananii bara biyya alaa jiru keessayyuu takkaa sodaa tokko malee dubbataa turre. Harmas immoo onnee guutuudhaan biyya abbaa keenyaa keessatti waan jiru dhugaa irratti dhaabbannee mootummaa keenya cinaa dhaabbannee waan jiru gargaaran waan barbaadu gargaar deeggarsa barbaachisu deeggaruu barbaanne sagaleedhaan humnaan mootummaa keenya bira dhaabbachuu dirqama namummaa keenyaati jenneeti. Ejjennoodhaan kana jira. Ejjennoon nuti gara biyyaarraa kaane gara biyya alaarraa kaane dhufnes kanuma waan ta'eef jechaadha. Diina immoo warra mootummaa fakkaataa mootummaa keessa taa'ee diinummaadhaaf hojjetu jara akkasiirras qabsaa'u warra immoo maqaa dargaggootiin olii gahii deeme waan hin taane hojjetu warra akkasiirras qabsaa'u ejjiin keenya itti fufa. Du'an sodaannu kaleessaa biyya ormaa keessatti du'an sodaanne biyya keessatti illee du'an sodaannu abadan abaditti maaliif hanga dhugaan dhaabbatutti hanga dhugaan irraa antu silaa dhugaan irraa antu juntaa warra juntaa fi juntaa waliin dhaabbatee nu jeequu biyya keenya keessatti ammas dhabbama goonaaf karoorri itti karoorfannee galleellee kana waan ta'eef jechuu barbaadetanii. Egaa kallattumaan amma gara magaalaa Jimmaarraa kan isiniif dabarsaa jiran obboleessi keessan Shurbee Tamaam akkam jirtu isiniin jecha odeeffannoon jiru gaa magaalaa Jimmaa keessatti dhugaa dubbachuu taanaan magaalaan Jimmaa hunda keessa rabbiin fidee isin agarsiisu. Isa biyya Arsii, Shawaa, Wallaggaa, Baalee, Harargee, Walloo, Kamisee hundi keessan rabbi fidee magaalaa Jimmaa isin agarsiisu. Dura xiyyaarri magaalaa Jimmaatti isiniif qophaatu jedha. Maaliif beektanii ni agartu dhugaa uummanni kun I think gaafa nuti akkana magaalaa Jimmaa faarsinu kana waan achi keessatti dhalanne qofaaf miti kan magaalaa Jimmaa faarsinu. Dhugaa dubbachuu taanaan magaalaa Jimmaa keessatti jechaadha bara durii bar kan uummanni finyaan qabatee akka cincootti jechaadha kan bira fiigee dabarfatu cincaanaa itti fuuloomnaa jechaadha. Har'a garuu bira dhaabbatee suuraa ka'a. Miidhagduu bareeddee filatamtu bakka filatamaa ta'e jechaadha. Magaalaa Jimmaa keessatti yoo deemtu kunumti magaalaa Jimmaati ofii kootiifuu Ameerikaan jira moo biyya Arabaan jira jettan maaliif akka isin itti nama hawwatu. Akki sana malees hojjannaan hojiin hamma keessatti hojjetamaa jiru. Wantoonni adda addaa miidhaginni adda addaa. Ani dhugaa dubbachuudhaan baran duraanii wallahi waan isin ajaa'ibu keessa lafatu jijjiirame gara kaleessa tokko hojiin deemees keessatti olii gadi deemu lafatu jijjiirame moo namatu jijjiirame jedhe maaliif hundi isaa kanatti deemtu afaan Oromoo dubbata kan si gammachiisu keessa suuqa tokko keessa mana gurguddaa tokko keessa hoteela tokko keessa yoo galte namni afaan Amaaraa dubbatan jiru namni afaan Oromoo qofa kan karaa deemu shufeeriin bara durii beeki yoo ati afaan Amaariffaan beekni makiinaan yaabbattu beeki har'a garuu afaan Oromoo qofa dubbata mirgi kee kabajame sana biraa bareedinni magaalattii keessaa kalqaan hojiin magaalattii keessatti hojjetame deebiidhaan nageenyi magaalattii keessatti eegamu wallahi an onnee koorraan gammade waan isin ajaa'ibu keessa waa biraati miti anumaan to'atameen ture anumti kun amma kan paartii badhaadhinaa deeggaree akkanatti iyyee jedhuuf anumti kun to'atameen ture to'atamuu koo hedduun gammade maaliif beektanii hedduun gammade maaliif gammaddee naan jedha to'an to'atamte to'an qabamte fakkeenyaaf I think in beektu an biyya arbaatu zakkaa shurtaan gaataan itti nan qabne biyya kanatti immoo hin qabama maaliif nageenya biyyattiitiif fuula haaraan taate nageenya biyyattii eegsuudhaaf dirqama wanti hojjetamaa jiran jiru jechuudha. Kanaaf magaalaa Jimmaa keessatti an akka waan isin ajaa'ibu keessa etu akka magaalaa Jimmaa kana ta'e ummatumti bakka biraallee Harargee, Arsii, Shawaa hundi abbaa isaa tokko kana ta'e jechuudha. Wallahi juuntaan ilmoon tokkittiin torbee lama keessa akkasiin dhabama taatu nu beekna. Shanee jedhamtuun jirtu juuntaa jedhamtu akkasiin guyyaa lama hin bulle etu akka magaalaa Jimmaatti ejjennoon hojjetame ta'e. Beek magaalaa Jimmaa keessatti namti si wajjin uffata adii uffatee deemu dahinatiidha. Nagaa si wajjin fakkaata nageenya fa'ii kabachiisuudhaaf jechaadha. Hedduminaan magaalaa Jimmaa ani gamaaliif waan hedduminaan dhufee argee jecha. Kanaan dura gaafa as keessaa magaalaa kana keessaa Jimmaa keessaa deemu Jimmaa keessatti bakka tokko gaafa deemtu fooliidha cincoodha cincoo malee wanti argitu hin jiru. Achi gorteela namti surree buufatee achumatti goree fincaanee kuta. Kun takkasiin jiru amma bakki fincaanee duraanii bakki bishaan lolaan yaa'ee nama fi wanti godhee fooliin nama ajjeesu kun maali beektanii bakka daawwannaa bakka filaa horii gaggaarii bakka teessee bashannantu hadiiqaa jedhama akka biyya Arabaatti hadiiqaa sana istiraa jedhama istiraa waan akkasii jira hamma yeroo ammaa kana keessatti kanaaf kaasatan warri magaalaa Jimmaa taatan ijoolleen kan akka caarraan isin fuudhee warri magaalaa Jimmaa dhuftanis heerumtanii itti gammaddaniitu bakka itti gammaddan isin jenna
deebinaas dhiira taasan shamarras taatan warri magaalaa jimmaatan warri jimmatti dhalatan wallahi itti gammaddu kana bira karaa yoo ta'e ilaal ulaa mana keetiitti tokko tokkoon bahuuf si deema baas jira hojjetamaas jira waan si ajaa'ibu keessa karaa hawaaratti deemu biyya alaa qofatti argitanii magaalaan jimmaa fayyaansi karaa hawaaratti deemu hojjetamaa jira kuburii jedhama akka biyya afaan arabaatiin haazal kuburii jedhama kuburiidhaan yookaan wanti hawaaratti deemu kun xiyyaarri yookaan karaa baabura akka karaa baaburaa argatanii biyya alaa keessatti jechaadha wanti akkasii hojjetamaa jira waan hedduu namatti tolu waan hedduu nama gammachiisu kanaaf ammas taanaan nuti biyya alaas teenyee iyyaa turre biyya keessas teenyee iyyuudhaaf hojjechuudhaaf karoora cimnaan kan itti hojjennee kan itti kaanee jirrudha jechaadha wanti isin hubachuu qabdanu waan isin ajaa'ibu keessaa dubbiin akkuma biyya alaa ta'anii fandaa sooshaal miidiyaa irratti ilaalan immoo gaafa keessa bu'anii ilaalantu namaaf galasa jettan isin hin fahamtanii an dhugaa dubbachuu taanaani heddumina gaafa biyya alaa taa'ee dubbadhu ajandaadhuma namni naaf kenne yookaan xiqqoo waanuma irraa fudhadhe magaalaan Jimmaa bifa kanarratti waan akkanarra jira jennaan poostii gochuun alatti qabatamaa wanta keessa bu'ee jiru garuu gaafaan dhufee keessa bu'ee gasseenee ilaalu isa duraan natti hime sana abbicha duraan waan ajandaa kana naaf kennu yookaan natti himu hin galateeffadhu maaliif irraa hirrisee naaf kenne waan ta'eef ajandaa kana irraa hirrisee irraa gabaabsee naaf kenne akkaataa itti magaalaan itti hojjetamaa jirtu akkaataa nageenyi magaalaa eegamaa jiru akkaataan jaalalli immoo uummata magaalaa Jimmaa keessa akkatti jiru waan argineef jechaadha baay'ee itti boonnee itti gammannee jirra biyya abbaa kootiitti baga dhufee jechuu barbaada alhamdulillahi rabbil alamin warri nu simattanis warri immoo baga nagaan galti jettanis warri immoo bilbilaanis na simattanis hundi keessan hedduu keessan galatooma jannoo qabna kaayyoon keenya maali beektanii waa tokkoof lama qofa tokko shanee fi ilmaan shanee dhabaman goona karoora keenya har'as ta'ee boris ta'ee lubbuu keenya du'arraan kusannu lubbuu sareen akka barbaadetti karaa deema islaamni dhiiraa gaafa dhalattee duutti karaatti duutu hin kusannu tokko kana lamaffaarratti juuntaa fi ergamtuu juuntaa dhabama gochuun karoora keenya xiyyeeffannoo keenya hadhas kaleessas qoma dhaannee dubbanna hadhas qoma dhaannee kaleessa gaafa biyya ormaa keessa jiru biyya alagaa keessa teenye gaafa sin nuteessuu diddeen dhuftanii halkaniif yeroo 99 ulaanutti qostan qoma dhaataa dubbataa turre har'a garuu biyya abbaa keenyaa keessatti qoma dhaannee dubbanna hojjechuuf warri hojii barbaadan karaan bana yeroo misoomaati mootummaa jaalalaati bara kanaan dura gareen ganda keessa sitti garagaltee sitti hin dubbattu har'a garuu poolisiin makalaakkiyaan wanti hundi mootummaan federaalaa kan dhufu bulchiisonni hundi ofiisi qabatanii baga nagaan dhufte hojjechuu feenaan fayyaaka bana sigala akka sanaan simatu ofiisi qabatu yeroo hammaa kana keessatti rakkoon guddaan maali beektanii ofirra taa'uudha biyya diigna jettanii xiqqoo shachoo'uu jalqabnaan ofii keetii diigamtee badda kana ta'uu jala sarree beeki kanaaf ummanni Oromoo fi lammiiwwan Itoophiyaa kan taate kan dhugaan dhiigni kee Itoophiyaa taate bitamtuu miti beeki har'a kan akka dashtaagina guyyaa haddaa kanaaf miti durmaan dashtaagina nuti Oromoo hin jenne Oromummaas wanti kennameef hin jiru warra kanaa miti warra kaleessa beeki iyyeessi quufte kun deebiin qabdu siinoodhuma keenya hariibaa nuti iyyeessuma garuu iyyeessi gaafa quufte of hin beektu bakka kaleessa baate sana isa kan dashtaagina har'aa kana beeka dashtaagina kaleessa kan fuudhee maali jedhee naamin jedhaa ture sinuuma garuu an afaan kaleessa damma nyaadheen hadha deebi'ee udaan nyaadhu waan ta'eef hin arrabsus hin faarsus nama sana gadheedha bitamtuudha wanti lattee shaneen xiqqoo si tuqattee akkuma tokko isa hollachiisa beeka kana quba qabaadhaasin dashtaagina guyyaadha maal jedhe lola dhaabuun feena garuu dubbiin dashtaagina dubbate guyyaa hadhaa kanaa miti hubadhu immoo gantoonni kaleessa moojisi arrabsaa turtanii ani waan ajaa'ibu keessaa warri mootummaa mormu kuni waan kaleessa arrabsaa turte hadha akkamitti deebitee faarsita waan kaleessa faarsaa turte hadha akkamitti deebitee arrabsita ummata rabbiin tunaa sammuu keessan itti godheesin qollofe jechaadha barreessin bakka wanta qollofama duudhaa jechaadha kanaaf wanti isin beekuu qabdanu warra kadhishtaagina kanaa miti warra har'a garaaf achi jedheti namichi kun beeki guyyuma keessa kaleessa addunyaatti beekamee maali nama waggaa 40 fayyaa biyyee nyaatee boolla keessa ol bahuu dadhabee jenna guyyaa 40 keessaa biyyi dhufee ol harkisee baasee jedhe hadhamoo deebi'ee maal jedha garuu jechisaa sun bareeduma ta'eeti jedhamuun qabu yeroo kana keessatti ajandaa dhufeef dhiisee ajandaa biraa uume bahe garuu akka yaada kootiitti wanti kun siyaasaafis ni ta'a deebinaanis immoo tarii bitamuus danda'a wanti hin bitamne jiru wanti maallaqaan hin bitamne jiru waan ta'eef wanti maallaqaan hin bitamne tokkitti ana qofattu jabaatee utuu jirris nu bituu jettanii utuu kadhattu biyya keenyaaf wareegamne dinnee gara biyya keenya galle kun kana gama ajandaa sadaffaatti yoo dabarfanne ajandaa sadaffaan
warreenni kaleessa gaa biyya ormaa keessatti ati deeggaraa bilxiginnaati si ajjeessina akkas goona hiriyaa kee akkas fal'isni billaan waraanni akkas goone irra hamma si dhabamsisnettanu etuma sin jettanu gallee ragaa sin jala kishish faashkoo dhakaatti buute taateetti gallee biyya abbaa keenyaa keessa biyya abbaa keenyaa keessa surree baasnee qullaa dhaabbanne isin irratti fincaana tokkoon keessan dhugaa isinti yoo himu ta'e ilmoon saree maa obboleessa kiyya tiruu tokkittiin qaba obboleessa kiyya tiruu hin ta'in nama mootummaa kana morome mootummaa kana dura dhaabbadhee waan hin taaneen gara hin taane mootummaa kana kuffisuuf yaadu karaa raadabsuun dirqama keenya mootummaa keenya wajjin wal taane akkuma kaleessaa caalaa daran jabaannee akka hojjennuuf kaayyoo cimaa qabna wal ijaarree tokkummaa akkuma duraan wal ijaarree jiru tokkummaadhaan kaanee wal ijaarree kaanee jechaadha hojii gurguddaa akka hojjechuudhaaf deemnus abdii guutuu qabna gama biraatiin ajannaa arfafaan wanti jiru warri kaleessa immoo gaafa nuti biyya alaa keessa jirru hin ufta biyya abbaa kana keessatti nagartamee kottu magaalaa Jimmaa keessa akkas ta'e jettanu magaaluma Jimmaa isin jettan sana keessa jirra guyyaa irraa asfaaltii irra olagaa guyyaa boruu asfaaltii miila duwwaa deemna miila duwwaa biyya ormaa keessatti biyya arabaa keessatti sodaataan turre biyya akkas itti nu sodaachisa yeroo kaate mootummaa nutti fiddani yeroo kaate mana nutti cabsitani yeroo kaate karaatti nu raffartani yeroo kaate waan gootan dhabdanii taargaa makiinaa an ittiin deemu fa'i qabeettanii qabsiisaa turtani wal beekna hedduu keessan kanaaf magaaluma sana keessa jirra har'a magaalaa Jimmaa biyya abbaa keenyaa keessa jirra maaltu akka dhufus maaltu akka godhamus zooraa ollaga hinuma argina kallattii immoo oguu deemnu yoo intarneeta gahaa arganne inshallah sitti qosi wanti na rakkisaa jiru ammaa fi waan lafa simbarre wifi gahaa waan arganneef malee hogun wifi gahaa argadhe hunda keessaniif waan jiru hunda daddabarsaatuma deema ejjannoon koo shurrubbeen hammas ta'ee boris ta'ee diina biyya Itoophiyaa jibbitu mootummaa wajjin wal ta'ee dhabama gochuu karaarra dabsuudha ejjannoon keenya guddaan kana waan ta'eef isinis akka kanarratti ejjattanii gargaartan abdii guutuu qabna isinis waan kanarratti irra itti dhaabbatanii gargaartan abdii guutuu qabna gama biraatiin ijoolleen biyya alaa keessa jirtan wanta akkasitti waan garaa nama nyaatu keessa waan miidiyaa irra dubbatamu tokko wanti dhugaan hin jiru laal faallaadha rabbii wallaahi laazim waan isa ajaa'ibu keessa wanti miidiyaa irratti dubbatamu fi wanti biyya lafarra jiru addacha an kunoo galeen argame wanti miidiyaa irra dubbatamu inni kaan holola inni kaan soba ilaal waan ko eegi dhufee onni ko kan itti nagamade maal beektaa biyya keessa galuudha duraan illee galee tumamee haaluma mootummaan kun itti jiru ilaalla jennee galee garuu eegin galee kan itti gammadee jedhe maal beektaa isa duraanii daran natti tolecha natti gammadee na ho'isee maaliif mootummaan kun lakkaa hojii akkanaa hojjete jira waan akkanaa hojjete jenna waan si ajaa'ibu keessa magaalaa biraallee deemee nagarre hanga ammaatti magaaluma Jimmaa kana keessa an waggaa 5 eegin waggaa 6 gara waggaa 6 eegin as keessaa ba'e gaafan kanaan dura bahu obboleesso wallaahi rabbiin afaan koo shaayee rabbiin arga ilmoon saree namni afaan Oromoo dubbatu jiru magaalaa kana keessatti ilmoon saree har'a garuu xiqqaaf guddaan shufeeri waa biraati miti obboleesso gara durii yoo afaan Amaariffaan beekne deemtee sukkaaratti suuqiidha bitachuun beektu soogidda bitachuun beektu waan tokko bitachee inni galtu bara afaan Amaariffaan yoo beekne har'a garuu inni suuqii dhaabbatu afaan Oromoo inni magaalaa keessa deemu afaan Oromoo inni waan hunda hojjetu afaan Oromoo inni makiinaa of afaan Oromoo afaan indoom yoo afaan Amaariffaa beektellee is yoo isa beeku bira yoo rattes afaan Oromoo dubbatati bakka afaan Amaariffaan beekan hin dubbata qaatti afaan Oromoo ki dirqama si dubbatama kana jechuun mirga kanaati kan nuti barbaadaa turre kana malee wanti biraan jiru garuu bitamtoonni as keessa jirtu immoo seenaa warra kaleessa waggaa 27 TPLF diinni kennu nyaachaa turte kan nutti deebisuudhaaf tattaafatu ofii keetii jira wajjin qilinxoo guutaa hin dhabamta hin awwaalamta jala sarara beekaa kana isinitti himuu barbaanneeti wanti isin beeku qabdan kana ejjennoon keenyas kanatti jabaatee akka hojjennus abdii guutuu qabna obboleewwan koo xiqqaaf guddaan keessan namoonni hedduun yaaddoo wanti isin ta'ee ture shurrubbee gaafa biyya galteetis akka warra kaanii online irraa baddaa jettanii waan isinitti himu an bishaan dhugaatii kanan dhiisa malee intarneetaa dhiisuu hin danda'an abaddan yoo internet qabaadhe bishaan dhugatuun dheebotaan afaan koo gowaanan bulaan bishaan dhugaatiin dhiisa malee bishaan internet dhabaa jiraachuu hin danda'u internet malee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef wanta online irraas baduun jiru odeeffannoo haala yeroo qabannee hunda irratti sa'aatii irratti isin biratti hin argamna hammaa fi xiqqoo siinii gaha nutis keessummaadha lafa isin barree xiqqoo siinis nu yaadanii tuudheetanii kanas futti ni gara kanaa isin baana yeroo bira gara peejiitiin deebina gara yuutuubiiraan isin deebina yuutuubiiraan ammallee seenne gaa xiqqoo siinii turkiidha wifi yoo abbi jedhe guyyaa boruu guuttanneeti bifa bareedaa ta'e wifi ni beektanii asitti immoo kumaan fay guutam kuma lama kuma sadin guutam jedhan baatii tokkitti lafa jiru mee isanumayyuu watuma suntu nuuf argame bareeda ture xiqqoo si wanti nama rakkisu maal beektanii shabakattiidha malee waan firaan jiru biyya kana keessatti kottaa hundee keessanuu kottaa wallaahi dhugaa sitti mu
warqee biyya alaarra dhoqqee biyya keetii wayya jala sarareen sitti maanam warqee biyya alaarra an viidiyoon waraabaa ture tokko jira makiinaa isa kan isaa 24 yaa'u rakkoon biyya kana keessa jirtu waa tokkitti qofa wanti jirtu maal beektanii makiinaa tappiidha makiinaan ila tokko gamasan rakkoo isii qofa bara rakkinni keenya isii qofa laal makiinattiidha isiinu baajaajii qotti jettee isii qofa guutte malee hin jiru makiinaan gahaa makiinaan gaariin kanatti ilaaltee of itti mirtaa taatu hin jiru iji beek waa biraa miti waan gaarii kana otuu nyaatiin quufta miti silaa kanatti jaan ilaaltee illee jettu hin jiru makiinumti gaarii rakkoon isaa kana baajaajii ufataan kanaaf rabbi nutti abitu isinis bibbitadha kottaa gara biyya keessan kottaa yoo waltaane bitachuu dandeenya. Mootummaan immoo kan uummata tajaajilu as keessatti jechaadha kan warri fakkeenya warri maallaqa hin qabne jiraachuu danda'a walii gadii waan adda kan ta'u jiraachuu ni danda'a baasee 20 ol hunda gara hedduutti gaalaa kan as keessatti tajaajilamaa jiru. Masmara hedduu kan deemee tajaajilu uummata harka qalleeyyiidhaaf jechaadha waan adda kan gochiisaa jirus ni jira. Eegi abiyyiin fudhate wanti ariin waahee mootummoota hammaarra yoo isin kaasee muu ta'e wallahi billahi rabbiin nara kaasatan magaalaan Jimmaa Finfinneen sun addarfatee yookaan Jimmaa Finfinneen as ta'uu qaban jedha akka yaada kooti. Amma Finfinnee keessa bu'een ture beekan Finfinnees ilaalaa ture viidiyoolee waraabeen ture. Jimmuun Finfinnumti kan jedhamtu sila magaalaa Jimmaa kana indoom akka Afrikaatti garuu sadarkaa tokkoffaa magaalaan Jimmaa ta'uun dhiistu akkuma Afrikaatti yoon jedhesi na sobsisa laatarii hin sobu. Kanaafi wanti xiqqoo siinuu rakkise maali beektanii makiinatti kana qofattu dalachuudha makiinaa bibbitadha warri hin qabnes immoo kottaa waltaanee binnaa in dalagan hin jiraanna garuu mokas jennaan achitti nafina dhugaa sentimu inken ati of danda'i ati nama tattaafatu nama hojiidhaaf tattaafatu malee mootummaan ni kenna makiinaa yoo tu barbaade si baasee ni kenna ati hojiin nama tattaafatu garuu nama ciisu hin ta'in nama mana keessatti wanni ta'u hin ta'in fixinnatii qaba hojii baqqaa basra maayata allabda eenyuun keessan taanaan hojiidhaan agarsiisuun arraba qofaa miti afaan qofaa miti amma nuti wanti irra guddaa wanti nuti biyya galleef maali beektanii biyya alaa teenyee afaan qofaan hojjechuurra afaanis hojjechaa harkaanis hojjennee uummata keenya tajaajilaadhaaf kan gara biyyaatti deebine jechuudha kaayyoon keenyaaf murannoon keenya hundinuu kana isinis hundi keessanuu kottaa gara biyya magaalaan bareedduudha wallahi nama hawwat jenna wallahi billahi etuun nyaatin quufta babbalzaanatti ta'u rabbiin sun naashaa etuun nyaatin faranjaraadhaan marqaa magaalaa hunda keessa deemee naanneera garuu immoo maaliif waan lafaas hin barree fi laayivii waraabuudhaaf naaf hin mijanne xiqqoosi anaaf magaalaa kanatti xiqqoosi fuula haaraan ta'a tarii achi deemee poolisoota achiitiin wal baruun qaba gara achiitiin poolisiidhaan wal baruun qaba gara kanaas wal baruun qaba waan ta'eef xiqqoosi kana keessa sodaatame malee guyyaa boruurraa kaasee yoo waayifaa fi gaarii isin ergadhe isiniifan dabarsa isin jechuu barbaade laayivii waan itti mu gatii shunkurtii irraa kaasee isin dabarsaa deema viidiyoo waraabaa tokkoon isin warri magaalaa Jimmaa keessaa moonti isin gammaddanu an obboleessi keessan shurrubbeen du'us jiraadhus nama sodaata kan qabne waan ta'eef guyyaa takka qaala'insa midhaanii jedha waan adda addaa isinirratti shororkeessummaa isinirratti waan ta'an isinirratti dalagamu jedha fakkeenyaaf duruyyumti tokko jirti hamattoonni wanta adda addaa as keessatti mataa gadi qabattee akkas deemaa turte waan adda addaa gootu amma guyyaa borii booda lakkoofsa kee nama maxxansa lakkoofsa nama bitadha nama maxxansa bilbiluma qofaan nutti himtu wallaahi laazim abbaa fedhe ta'u ma abbaa kee hin ta'in namni tokko dhimma diigumsa biyyaa irratti hojjechuuf tattaafannaan dhimma waan hin taane iyyeessa mataa dhahuun nama tuffataa deemu yookaan immoo akka hin taanetti ilaalcha adda namarra yoo qabaatan taatan guyyaa boruu shariyaa nan bita siimiidha jechaadha shariyaadha akka biyya arabaatti biyya kana siimii jedhama siimii kana masmara jechaadha masmara nan bitadha Facebook irra siniif maxxansa WhatsApp isaaniin bana imo isaaniin bana abbaan feesaa 24 maftuuna argattu wal qunnamna walii wajjin jirra ana obboleessi keessan shurrubbee tamaam hanguma kanaan nugaa isinin jenna ulfaadha galatooma warri hanga ammaana dhaggeeffattan isin jenna yeroo qabsooti amma waan jaalala keessa jiru kanaafi xiqqoo sigaa akka argasi YouTube irraa ammoo waan isin dhaggeeffachiisu shabakattiin keenya isin dhumti hanguma kana isin gaha guyyaa boruu walitti deebina yoo rabbi jedhe akkuma duraan waadaa isiniif balee jira gaafan biyya abbaa kootii deebi miila qullaa magaalaa keessa isiniif deema jedheen ture guyyaa boruu yoo rabbiin sin jedhe yoo rabbiin naaf mijeesse yoo rabbiin tarreetii mijeesse daqiiqaa muraasa isin agarsiisa jechuudha magaalaa kana keessa xiqqoo si deemee isin agarsiisa
obboleewwan koo kottaa gara biyya keessanii shamarroonni keenya dhiironni kottaa kaasatan warri biyya arabaa kun warri biyya arabaa biyya mana arabaan dhufe kana keessa I think yeroo baay'ee shurrubbee maaf hin qabamne maaf hin qabsiistu maaf mana isaan cabsiisu jechaa turte miti maal taatan waa'ee koo kan asumatti isin dhaaba heddumina isin dubbachuun barbaadu waan ta'eef anuu dhiiseen dhufee chaata biyya sana keessa biyya friendemii ta'e free ta'ee jiraataa ture takka guyyaa takka wanti naasuu tokko nagar reeffaatu tokko nagar garuu akka diinaatti silaa qaatan du'ee dhabame akka diinaatiif silaa qaata dhabamni waan taaneef har'a geenyeerra alhamdulillah rabbil alamin kottaa gara biyya keessanii hundi keessanii hanga qabdan hojjetatanii bultu hanga qabdan bakka dhabdanitti mootummaatti yoo siqatan mootummaa wajjin hojjettu waan taatanii mootummaan ofittan qafannaa furmaata isiniif kenna mootummaan keenya isa warra hin qabneef furmaanni jira mootummaan gurmaa'ee fudhateetu hojjeta waan feete warri waan qabne gurmooftee chaadha teessee hojjechuu dandeessa walii wajjin dhalaaf dhiiraste waan feetaniin bifa feetanii hojiin tuffatamu kanaaf jechaadha mootummaa isa bara durii amma namoonni hedduu keessa maal beektanii wanti sammuu keessan keessa bilchaatee jiru bara wayyaanee 50 miti 500 yoo qabaatte waan ittiin waa dalagattu hin beektu har'a garuu yoo birrii 500 miti 500 forsaa qabaatte mootummaa si'ate yaa mootummaa hojjechuun barbaadu yoo jetti yoo wal gurmeessi nama 5 nama 10 yoo tifte hojii addaa sii bana hojjetta ofis fayyadda mootummaas fayyadda biyyas ni guddista waan ta'e kan nuti barbaadnu kan mootummaan keenyas barbaadu kana waan ta'eef yaada koo hammaaf asmattan dhaabaa yeroo biraa sinti deebi'a wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh thank you galatooma ulfaadhaa